Namata'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos raajiin duraan dursee raajamee dubbatamee isa wajjin kan wal qabatu qabxiin 40 yookaan raajiin 41ffaadha. Raajii Waaqayyoo Yesuusin sabasaa gargaaruu fi fayyisuuf yeroo isa biratti jaallatamee fudhatamee raajiin dubbatamee jira. Isaayaas boqonnaa 49 lakkoofsa 8 irratti akkas jedha. Ammas Waaqayyoo yeroo ana biratti jaallatamee fudhatametti siif nan deebisa. Guyyaa fayyinaatti sin gargaara. Ani sin eega. Karaa ani saba hundumaa wajjin kakuu galusi sin godhadha. Ati biyyicha deebiftee akka ijaartu dhaala isaa gadi dhiifamee ture deebiftee akka irtuu fi yeroo jedhu argina. Kanaaf kutaa kana keessatti kan inni jedhu maalidha? Saba hundumaa wajjin kakuu karaan ittiin galus sin godhadhaa jedha. Saba hundumaa wajjin sabaaf sablammii Israa'eelota qofa osoo hin taane saba hundumaa wajjin kakuu Waaqayyoon gale kakuu karaa ilmasaa Yesuus Kiristoos kana waadaa kana abdii kana akka ta'edha kan inni dubbatu. Akkasuma Isaayaas 42 lakkoofsa 6 irratti illee argachuu hin dandeenya. Raawwinsaa kakuu haaraa keessatti eessatti raawwate inni kun? Qorontoos 2 boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti akkas jedha. Waaqayyo yeroo ana biratti jaallatamee fudhatametti siif dhaga'eera. Guyyaa fayyinaatti si gargaareera jedha. Kunoo yeroon jaallatamee fudhatame amma. Kunoo guyyaan fayyinaa amma jedha. Maqaan Yesuus bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Raajiin 42ffaan Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhalachuu isaatiif kan raajame kan dubbatamee fi hojii yookaan gochaa ergama isaa wajjin kan wal qabatu raajii waa'ee amantoonni kakuu haaraa mana qulqullummaa Waaqayyoo yookaan iddoo bultoo Waaqayyoo mana qulqullummaa hafuura qulqulluu akka ta'aniif raajiin dubbatamee ture. Macaafa seerotaa keessaa seera Leewwii boqonnaa 26 lakkoofsa 11 irratti akkas jedha. Ani iddoo buufata koo isin gidduu nan godhadha. Ani isin hin ciiga'u. Isin gidduu nan deddeebi'a. Waaqayyoo keessanis nan ta'a. Isin immoo saba koo in taatu jedha. Akkasuma raajicha Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 33 hanga 34 irratti argachuu dandeenya. Raajicha Ermiyaas 32:28 irratti argachuu dandeenya. Seera lakkoofsa boqonnaa 16:26 irratti illee argachuu dandeenya. Raajicha Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 33 irratti maal jedha? Kakuun inni ani bara sanaa Israa'eliif galuuf jiru kanatti fufee jira. Ani seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Garaa isaanii keessattis nan caafa. Ani Waaqayyo isaanii nan ta'a. Isaanis saba koo in ta'u. Inni karaa Museetiin kenname sun inni Siinaa irratti kenname sun bocamee dhagaa irratti dhagaa lamman yookaan xillaati lamman irratti harka Waaqayyootiin kan barreeffamee fi saanduqa kakuu laafturraa hojjetame sana keessa kan kaa'ameen osoo hin taane inni kun karaa hafuuraatiin keessa isaaniitti kan barreeffamu yaada garaa isaanii irratti kan barreessu eenyudha? Anuma mataa kooti. Yeroo jedhu argina saba Waaqayyoo. Isaa 52:11 irrattis maal jedha? Sokkaa achi ba'aatii sokkaa wanta xuraas harkaan hin qabinaa. Isin warri mi'a Waaqayyoo baattan of qulleessaa. Ishee keessaa maal godhaa? Ba'aatii sokkaa yeroo jedhu argina. Tarii kutaa kana namoonni mi'a isa jedhamu kana saanduqa kakuu yookaan taabota. Taabota saanduqa kakuu yoo ta'e tuqina arga jedhee inni baatus inni baachisus inni wayaa uffatatti uwwisus tuquun qabu jechuudha. Gambiraatiin immoo xuraa'oodha jechuudha. Gambiraatiin waaqayyoolii tolfamoo keessaa isa tokkodha jechuudha yoo ta'e. Mi'a Waaqayyoo meeshaa Waaqayyoo kan jedhame isaadha jedhanii warri barsiisan kitaabilee adda addaa yoo dubbiftan in argitu warri isaan amanatan jechuudha. Kanaaf hin danda'amu hin tuqinaa erga jedhamee tuquu hin qabnu jechuudha. Itti bu'uu hin qabnu maali wanta xuraa'aa jedha wanta. Kanaaf nuti amantoonni kakuu haaraa maalidha? Sagalee Waaqayyoo meeshaa kabajamaa nuu kenname abboommii Waaqayyoo seerrata Waaqayyoo hafuura qulqulluu keessa keenya jiru ayyaana Waaqayyoo fayyina Waaqayyoo ittiin nu fayyisee fi qajeelummaa yookaan qulqullummaa keenya eeggannee maqaa Waaqayyoo wanta xuraa'aa warraa
adda baafnee jiraachuudha malee maateriaalii yookaan meeshaa ta'e wayii waaqayyoof kan adda baafnu hin qabnu kakuu haaraa keessatti. Mee raawwii isaan ilaalla. Maal jira? Qorontoos lammaffaa boqonnaa 6:16 hanga 18 irratti akkas jira. Manni qulqullummaa waaqayyoo immoo waaqayyoolii tolfamanii wajjin waliigaltee maalii qaba? Waaqayyo jiraatadha. Nus mana qulqullummaa isaati. Waaqayyo ofii isaatii ani isaan bira nan buufadha, isaan gidduus nan deddeebi'a, ani waaqayyo isaanii nan ta'a, isaanis saba koo in ta'u jedheera. Iddoo biraatti immoo isaan keessaa adeemaa, itti maal godhaa? Gargar ba'a. Ba'aasi wanta xuraawaa hin tuqinaa kan jedhu Isaayaas irratti kan caqafame jechuudha. Sokkaa kan jedhu 52 lakkoofsa 11 irratti silaa kan dubbifanne isa kanaadha. Saba waaqayyoo, ijoollee waaqayyoo. Ni kan biraa dabalataan Qorontoos duraa 3:16 fi 17 akkasumas 19 fi 20 irratti sagalee waaqayyoo, dubbii waaqayyoo maal jedha? Amantoonni kamiyyuu battala Yesuus Kiristoosin amananii lammaffaa dhalatanii fayyanii jalqabee maalidha? Isaan mana qulqullummaa hafuura waaqayyoo, mana qulqullummaa waaqayyooti. Kakuu haaraa keessatti waaqayyoon saba lammaffaa dhalatee Yesuusin amane keessa jiraata malee mana ofii keenyaa ijaarre keessa hin jiraatu waan ta'eef namoonni kana qabatanii mana waaqayyoo meeshaarraa iddoo bulmaata waaqayyoo harka isaaniitti kan tolchan yookaan tarii mukarraa, warqee adda addaa, albuuda, sibiila adda addaarraa kan kalaqanii tolchan ta'uu danda'a. Garuu Qorontoos duraa 3:16 akkasumas 17 fi 19 20 irratti yoo ilaallu immoo akkas jira. Ammas waa'ee mana qulqullummaa waaqayyoo hin tuqinaa isa xuraawaasa kan jedhame sana lakkoofsa 18 kaasee nan dubbisa. Alalummaa baqadhaa, cubbuun namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhagna namaa hin tuqan. Namni alaleen garuu dhagna isaatti cubbuu hin hojjeta jedhe keessaa ba'a wanta xuraawaa hin tuqinaa kan jedhameen kan wal qabate jechuudha. Lakkoofsa 19 irratti maal jedhaa? Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uusaa hin beektaniire. Dhagni keessan, qaamni keessan, nafti keessan, eenyummaan namummaa keessanii hundinuu mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa ala jiru osoo hin taane isa isin keessa jiru ta'uusaa hin beektaniire. Mallattoo gaafi. Hafuura kanas waaqayyo biraa fudhattan. Mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu maal godhaa? Hojjadha. Guutummaa dhagna keessanii namni egaa hafuura akkasumas maalidhaa? Fooni jechuudha. Kun eegamaadha waan ta'eef yeroo hundumaa jechuudha akka nama hafuuratti hafuurummaadhaan akka immoo qaama qabatamutti foon yookaan dhagna isa jedhudha waan ta'eef kabaja. Kanaaf bara kakuu haaraa keessatti waaqayyoon meeshaan yookaan manni yookaan iddoon inni adda baafate tokko hin jiru. Eessadha? Laada laphee keenyaa, yaada garaa keenyaa sana qofaadha kan inni adda baafatee jiru waan ta'eef. Kanaaf hubannaa kana keessa taanee sagalee waaqayyootiin maal gochuu qabna? Deddeebi'uu qabna. Ergaa gara birootatti erga boqonnaa 8 lakkoofsa 8 hanga 11 irrattis yoo dhannee ilaalle isuma kanaadha kan nuti ilaallu, kan nuti arginu saba waaqayyoo, ijoollee waaqayyoo. Raajiin haala kanaan erga dubbatame immoo egaa sagalee waaqayyoo bara sanatti jedhee Israa'eelota wajjin erga kana waadaa galee erga kana dubbate qabxiin 43ffaan immoo raajiin dubbatame dhalachuu Yesuus Kiristoosin duraa fi akkaataa itti raawwate maalidha? Raajii waa'ee tola kennaa fi arjummaa waaqayyoo isa bara baraa jiraatu namaaf akka kennu waaqayyoon dubbatameera. Raajiin tola kan kenname yookaan bilisa, innis kennaadha, innis arjummaadha, innis araara kan bara baraa akka ta'e. Faarsaa 112 lakkoofsa 9 irratti maal jedhaa? Inni arjummaadhaan warra dhabaniif in kenna. Qajeelummaan isaa yeroo hundumaaf jabaatee in dhaabata. Gaanfi mataasaa ulfinaan ol maal godhaa? In qabama. Injifannoonsaa, moomsisaa, gaanfisaa, simboonsaa, surraansaa, dhorkannaansaa, ittisuunkaa, oolchuu, baraaruun, of kalchuusaa kun bara baraan in dhaabata. Raawwisaa Qorontoos lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti maal jedhaa? Akkuma caafame inni harka guutee warra dhabaniif in kenna. Tolli isaas bara baraan jabaatee maal godhaa? In dhaabata. Tolli waaqayyo, araarri waaqayyo, ayyaanni waaqayyo, fayyinni waaqayyoon nuuf kenne kan kontiraataa osoo hin taane kan nurraa mulqamu fudhatamu osoo hin taane bara baraan
kan jiraatudha. Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan isuma sana maatii Waaqayyoo saba Waaqayyoo. Raajiin 40 lammaffaa irratti caqamne isa kanaa wajji wal fakkaachuu danda'a. Raajiin 40 arfaffaan immoo kan duraan dursee dubbatame raajiin maalidha? Raajii waa'ee Yerusaalem ishee biyya lafarra jirtuu fi Yerusaalem ishee biyya lafaa. Yerusaalem ishee waaqarraa ishee biyya lafaa raajiin dubbatame jira. As keessatti jechuudha isaadha kan waliin ilaallu. Waa'ee seeraa karaa Museetiin kan dubbatame jira. Waa'ee ayyaana Waaqayyoo kan dubbatame jira. Waa'ee ishee giiftii jedhamte Saaraadhaan, waa'ee ishee garbittii jedhamte Aggaariin, waa'ee Isaaqii fi waa'ee Ismaa'eel, waa'ee Yesuusii fi waa'ee Musee, waa'ee isa biyya lafaa kana jiruu fi akkasuma waa'ee haadha ishee jedhamtee fi waa'ee guddisee ishee jedhamte wal bira qabuudhaan wal fakkeessuudhaan isa gaaddidduu ta'ee fi isa samii waaqaa bantii waaqaa keessa jiru isa ishee ijoollee qabduu fi ishee ijoollee hin qabne, ishee abbaa warraa qabduu fi ishee abbaa warraa hin qabne jedhee wanti inni kaa'u jira waan ta'eef sagalee Waaqayyoo keessatti jechuudha. Isaa 54 lakkoofsa tokko irratti wanti inni dubbatu jira sagalee Waaqayyoo. Isaas boqonnaa 54 lakkoofsa tokko irratti maal jedha? Waaqayyoo dubartii ishee abbaa manaa dhabdu, abbaan manaa dhabdu caala, abbaa manaa qabdu caala dubartiin isheen abbaan manaa ijoollee hin dhabde jedhee dhiisee ijoollee baay'ee waan qabduuf, ijoollee baay'ee waan qabduuf yookaan ijoollee baay'ee waan qabaattuuf ati yaa ishee dhabduu dhala hin godhatini haftee, ati yaa ishee takka hin ciniinsifatini gammadii ililchii jedhe. Maal jechuu barbaade? Kan dhala hin godhatin abbaa warraa laalee kan dhiise, kan abbaa warraa hin qabne kan abbaa warraa qabdu wajjin wal fakkeesse yookaan wal cina qabee kan inni dubbatu maal? Ergaa garaa warra Galaatiyaatti ergame boqonnaa 4 lakkoofsa 27 irratti arganna. Kana maal jedha? Caaffata qulqullaa'aa keessatti dubartii ishee abbaa manaa duukaa jiru caalaa ishee abbaan manaa hin dhabde jedhee dhiise ijoollee baay'ee waan qabaattuuf ati yaa ishee dhabdee dhala hin godhatini haftee maal godhi? Gammadi. Utoo dhala hin godhatin kan haftee maal godhi? Gammadi. Ati yaa ishee takka hin ciniinsifatini guddisiitii gammaduu kee maal godhi? Dhageessisi kan jedhu maal godheera? Caafameera jedhee immoo Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 4:27 irratti isa kana hiikkaasaa yeroo laatu argina. Isaa 54 tokko irratti kan barreeffame. Egaa kutaa kana keessatti wanti caaqafame jira. Seerri wal bira qabame ayyaana Musee Yesuus kan jedhu jira. Haadha akkasumas guddisee kan jedhu jira. Yerusaalem ishii lafarraa, Yerusaalem ishii waaqa keessaa kan jedhu jira. Akkasuma Saaraa Aggaar kan jedhu illee jira. Siinaa lafa onaa sanaan kan jedhamu bantii waaqaa kan jedhamuun illee kan jira. Ishii garbitti, ishee giiftii kan jedhu jira. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessatti egaa isa kan hafuuraa, isa kan foonii kan jedhu jiras keessatti waan ta'eef Waaqayyoon warra seera qabnu abboommiin nuu kenname filatamneera saba kakuuti jedhaman caala ormoonni sonaan baay'een Yesuus Kiristoos kanaan amanatanii mootummaa Waaqayyoo keessatti warreen galan. Saba Israa'elitiin Waaqayyoo akka abbaa warraa keetiiti jedhee Waaqayyoo akkatti dubbate sana jechuudha. Egaa Waaqayyoon jireenya keenya keessatti waan hojjetu hundumaafuu beekadha waan ta'eef isa kana beeknee sagalee Waaqayyoo keessatti ilaaluu qabna. Hubannaa sagalee Waaqayyootiin jechuudha. Akkaataa sagalee Waaqayyoo jedhu. Qabxiin yookaan raajiin 45ffaan maalidha? Raajii waa'ee uumamni hundinuu ulfina Waaqayyoo abbaatiif maqaa Yesuus Kiristoosiif akka jilbeeffatee sagaduuf dubbatame. Hin saalfatina hanqaanaa hin haasa. Namoota amansiisuudhaaf jecha Yesuus Kiristoosiif sagaduun hin barbaachisu hin jedhina. Yesuus inni Waaqayyoodha, qaama Sillaasee keessaa isa tokkodha. Foon uffatee nama ta'ee yoo dhufe illee mana qulqullummaallee ofiin jedheera. Mana qulqullummaadhas, mana qulqullummaasa, mana qulqullummaa Waaqayyoo kan nu taasise isaadha waan ta'e. Isaayaas boqonnaa 45 lakkoofsa 23 irratti akkas jedha. Jilbi hundinuu anaaf akka jilbeeffatu, arrabni hundinuu anaan akka kakatu, wanti qajeelan afaan koo keessaa ba'es akka hin deebine ani maqaa kootiin maal godheera? Kakadheera. Jilbi hundinuu anaaf akka jilbeeffatu, arrabni hundinuus anaan akka kakatu.
warri amanan fedhiidhaan hafuura waaqayyoo ayyaana waaqayyootiin simboo waaqayyootiin gaggeeffamanii waaqayyoo fedhiidhaan dhugaadhaaf hafuuranii sagadu. warri immoo namanne warri hin fudhanne hundinuu guyyaa Yesuus lammaffaa deebi'ee dhufe otoo hin jaallatin gonfoo isaanii ulfina isaanii akiliilii isaanii sana hundumaa waaqayyoolii tolfamoo isaanii hojii gaariidhaan fayyina jedhanii kan kallattii addaa garaatiin hojjetaa turan achi kaa'anii baramma bara baraatti ulfina waaqayyo abbaati maqaa Yesuus Kiristoos maal godhu firdii dheekkamsa waaqayyo jalatti kufanii waaqayyoon akka kabajamu akka ulfina argatuudha kan inni dubbatu. Sakana Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti akkasumas Roomaa boqonnaa 14 irratti argina. Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti akkas jira. Kunis warri bantii waaqaa keessa jiran maleekonni ergamoonni waaqayyoollee jechuudha. warri lafarraa warri lafa jala jiraatan lafarra kan jiraatan dhala namaa ilmaan namoota warri du'aniillee jiran achi keessa akka lafa keessaa ka'anii jiraatan hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe maqaa caalu maqaa Yesuus maqaa maleekota maqaa ergamoota maqaa uumamuu hundumaarra kan caalu maqaa waaqayyoo kan qabate kana maqaa ittiin kadhannu maqaa ittiin walitti qabamnu maqaa ittiin seexana baafnu maqaa ittiin dhukkubsataa fayyifnu kana maqaa ittiin hari'atamnu jibbamnullee maqaa hundumaarra kan caalu kanaaf injilbeeffataa jedhee sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyoo yeroo dubbata argina saba waaqayyoo maatii waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo mara keenya yaa gargaaru.